Akkam jirtu nagaa jechuudha wantoota YouTube channel keenya har'a kun akkuma beekamu Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law. Seera sochii Newton wajjin ilaallaa. Newton first law or law of inertia. Newton first law. A body remains at rest or continues to move with constant velocity in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. Akkas jechuun qaamni tokko boqonnaa masaatti fufa. Yoo humni alaa humni madaalawaa waan taane humni alaa dhufee irratti amma irratti legeeffamutti qaamni tokko sochii wal fakkaataa yookaan haaluma sanatti tureen itti fufa. Yoo boqonnaa irra jirate boqonnaa masaatti fufa. Yoo immoo sochii irra jirate sochii wal fakkaataa sanarra jiruun itti fufaa jedha. Fakkeenyaaf kun akka makiinaatti fudhadhaa. Akka makiinaatti fudhannee deemaa jira qas jedhee deemaa jira akkasumatti deemaa jira jedha. Hamma humni alaa dhufee irratti dalageeffamutti sochiinsaa qas jedheematti deema. Qas jedheema deemuun akka fakkeenyaaf akka fiiziksiitti gaafnu sochiin makiinaa kanaa fakkeenyaaf veloositiin isaa 2 meetir per second jedha. Veloositii murtaa'aadhaan deemaa jira jedha. Amma sana booddee shofeeriin ooftuun yookaan shofeeriin suni maarshii itti dabalee veloositiin isaa hin dabale. Sasila 2 meetir per second deemaa jiru gara 3 meetir per second itti deemee jira. Akkas jechuun maal jechuudha? Akka inni 3 meetir per second deemu wanti godhee akkas jechuun maal jechuudha? Sila 2 meetir per second deemaa jira. Sila 2 meetir per second deemaa jira. Karaa shufeeriin waan humna irratti dalageesseef gara 3 meetir per secondiidhaan deemuu dandeera jechuudha. Akka jechuun maal jechuudha? Hamma humni alaa dhufee irratti dalageeffamutti haaluma wal fakkaataa sila keessa ooleen itti fufaa jechuudha. This means that objects do not change their state of motion by themselves. A force is required to start motion, stop motion, or change direction. This means that objects do not change their state of motion by themselves. A force is required to start motion, stop motion, or change direction. Wantoonni amma jenne maal jechuudha? Qaamni tokko amma makiinaaf akka fakkeenya fudhannee qaamni tokko ofii isaatiin jijjiirama danda'a isaa irratti hin fidu jechaa jira. This means that objects do not change their state of motion. Akka jechuun makiinaan qas jedhee deemaa jiru suni amma humni alaa tokko dhufee irratti dalageeffamutti maal jenne 2 meetir per second deemaa jira fakkeenyaaf 2 meetir per second deema malee ofii isaatiin ispiidii isaa hin dabalu. Maal jedhame kun immoo a force is required to start motion, stop motion, or change direction. Forsiin amma gaa state of motion qaama tokko jijjiiruudhaaf maal gochuu qabna? Erga wantichi ofii isaatiin erga qaamni tokko ofii isaatiin jijjiirama fudhattee fidu ta'e wanti jijjiirama irratti fiduu danda'u maalidha? Humnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanan dhiibaa jira. Akkasumatti deemuutti fufa amma humni alaatti dalageeffamu. Akka ittiin dhiibaa jira. Naan darbadhee immoo gaafan darbadheeru dabala. Akka jechuun maal jechuudha? Jijjiirama danda'a irratti as jedhee deemaa jiru ofii kootiin darbadheen akka jijjiirami qaamicha irratti gaggeeffame. Jijjiirama irratti gaggeeffame maalidha? Sasila qas jedhee deemaa jiru ariifatee deemee jechuudha. Maal jedhame kun immoo a force is required to start motion. Fakkeenyaaf kun callisee taa'aa jira akkasumatti. Callisee taa'aa jira. Akkasuma akka callisee taa'aa jiru force is required to start motion. Fakkeenyaaf utuu burtukaanii bittanii burtukaanitti hirkaa lafa bu'ee socho'aa jira. Burtukaanitti hirkaa lafa bu'ee lafa fiiguu jalqabe. Lafa konkolaachuu jalqabe. Dhaabuudhaaf maal godhu? Axxayyee wanticha qabdu. Gaafa isin qabdan sun akka fiiziksiitti foorsii hammatee irratti dalageessaniitu jechuudha. Gaafa isin qabdanii maal ta'e inni konkolaataa jiru sun dhaabbatee sana booddee lafaa fuutanii jechuudha. Akka jechuun maal jechuudha? Wanta sochiirra jiru tokkos dhaabuudhaaf humna nu gaafata. A force is required to start motion ilaalle, stop motion ilaalle, change direction. Wanta asirra konkolaachaa jiru tokko asuma irratti fufa. Amma humna alaa tokko dalageeffatu. Asuma irra konkolaachuutti fufa. Gaafa namni tokko dhufee akkas dhahu yookiin akkas qabu kallattii isaa jijjiiraa jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? A force is required to change direction. Kallattii isaa kan ittiin jijjiiruu dandeenyu anniisaadhaan, foorsiidhaan, humnaan jechuudha. Asumatu Newton first law jalaan bahanii ineeshiyaatti dabaramamu.
Inertia is the tendency of a body to resist any change in its state of rest or motion. Inertia jechuun afaan Oromootti kunuunsa xiqqoo nama jabaata garuu yaala. Inertia jechuun inershiyaan hammamtaa afaan Oromootti akkasatti fakkaata. Hammamtaa qaamni tokko jijjiirama dandasaa irratti gaggeeffamu ittiin mormu jechuudha. Hammamtaa qaamni tokko jijjiirama dandasaa irratti gaggeeffamu ittiin mormu jechuudha. Konkolaataan tokko achii gad nutti dhufaa jira. Konkolaachicha maayini feesitola godhatti immoo amma qaamni alaa tokko dhufee humna irratti dalageessutti qaamni tokko akkuma jirutti itti deemuu fufaan makiinichi deemaa dhufaara deemaa matti fufuu barbaada. Deemaa matti fufuu barbaada nummoo hin dhaabne jennee dura gorre. Gaafa dura gorreerru nu ajjeesee jechuudha. Nurra ba'ee konkolaataan nu dhee nu ajjeesee nurra ba'ee sochii isaatti fufee jechuudha. Akkas jechuun maal jedha? Sababni isaa maaliif jechuudha? Ineershiyaa guddaa qaba. Ineershiyaan maali? Hammamtaa qaamni tokko jijjiirama dandasaa irratti dhufu ittiin ittisuudhaan qaama isaa irratti nu jijjiirama fiduu barbaada. Akkas jechuun makiinaa sida sochiirra jirutti dhaabuu yaala. Yoo dhaabne jijjiirama dandasaa irratti dhufe jechuudha. Akkas jechuun sochiirraa gara dhaabbiitti dhufe jechuudha. Sababa seera ineershiyaa qaamaatiif immoo hammamtaan qaamni sun jijjiirama dandasaa irratti dhufu ittisuu danda'u guddaa waan ta'eef nu ittisee jechuudha. Akkas jechuun nu ittise gaafa jedhu sochii maal itti fufuu fedhee dandeettiin jijjiirama dandasaa qaama isaarraa ittisuu danda'u ineershiyaan isaa kun guddaa waan ta'eef ineershiyaa keenya waan caaleef nu rukutee darbee sochii isaa itti fufee jechuudha. Kun sababa maaliitiif ineershiyaa guddaa waan qabuuf gireeter maas gireeter ineershiyaa. Qaamni yoo guddaa ta'e ineershiyaa guddaa qaba. Sababa isaa fi konkolaataa namaa ineershiyaa guddaa waan qabuuf nama isa dura dhaabbataa jiru sana rukutee kan inni sochii isaa itti fufee fi smaller mass smaller inertia. Saayikilii xiqqoo tokkotu achi galatti dhufe gamgoone dhaabne. Gamgoone dhaabnee nu hin dhaabbate. Sababni isaa maaliif hammamtaa qaamni suni jijjiirama dandasaa irratti dhufu mormu ammaan xiqqeenya xiqqaa waan ta'eef dhaabuu dandeenya jechuudha. Maasii isaa xiqqoo ta'ee inershiyaan isaa xiqqoo ta'e. Makiinaan guddaadha inershiyaan isaas guddaadha. Saayikiliin xiqqoodha inershiyaan isaas xiqqoodha jechuudha. Akkas jechuun salphaatti qaama isaa irratti jijjiirama fiduu dandeenya jechuudha. Sababni dandeettiin ittiin jijjiirama qaama isaa irratti dhufu mormu xiqqaa waan ta'eef dandasaa sana qaama isaa sana jijjiirreera kan jiru sochiirra ture gara dhaabbiitti gadi fiduu dandeenyeerra jechuudha. Newton's second law sochii lammaffaatti dabarru. Newton's second law states the acceleration of a body is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. Anjela acceleration jechuun maal jechuudha? Acceleration jechuun guulaa jechuudha. Formula acceleration jechuun guula jechuudha. Formula acceleration is equal to change v over time. Acceleration jechuun velocity over time. Okay, jechuun acceleration kana qabadhaa eegalu barbaachisa video kana keessatti. The acceleration of a body is directly proportional to the net acting on it and inversely proportional to its mass. The acceleration occurs in the direction of the applied force. Maal isin jechaa jira? Qaama tokkotu jenne sila akka Newton first law irratti qaamni tokko amma qaamni biraa humni biraa dhufee irratti dalageeffamutti akkuma jirutti itti fufa. Dhagaan ta'a jiru suni amma namni tokko dhufee rukutti amma yookaan amma qilleensi fuudhu yookaan wasiils waamti biraa amma dhufee fuudhu amma dhufee itti bu'utti akkuma jirutti itti fufaa. Amma immoo Newton second law maal jedha? Yoo dhufnee gaafa nuyi qaama sana irratti fakkeenyaaf kun akkuma dhagaa tokkotti yookaan waan tokko kaabirii moobaayiliitti akkasumatti ta'aa jira. Gaafa nuyi dhufnee foorseetti dalageessinu maaltu taasa jedhuti diil godha. Akkas jechuun maal jechuudha? Qaama tokko irratti gaafa nuyi foorsii dalageessinu maaltu taasa jedhudha. Maaltu taasa jedhudha. Foorsii dhufnee itti dalageessine. Kallattiin itti foorsii dalageessine kallattii kun irra socho'edha. Akkas jechuun nuyi asirra dhiibnee qaamni kunis asuma irra socho'e. Foorsii kallattiin qaamni irra socho'ee fi foorsiin suni kallattii tokkorraan. Yeroo immoo velocity jechuun immoo maal jechuudha? Gaafa inni qaama kana irratti dalageessine
velocitiin qaama kanaa jijjiirame jechuudha. Sila maaltu yeroo hundaa qaamni tokko yookaan wanti tokko boqonnaa irra jira miti velocitiin isaa maalidha jenna. Velocitiin isaa zeeroodha. Velocitiin qaama boqonnaa irra jiru tokko velocity is 0 meter per second. 0 meter per second. Gaafa dhufnee humna dalageessinu velocitiin kanaa hin jijjiirame. Sila kan inni zeeroo ta'ee fi sochii kan jiru. Fakkeenyaaf gaafa akka goonee gaafa butamee dhufu velocitiin kanaa zeeroo irraa hin dabale. Taa'umsa irra jiru waan ta'eef hin dabale. Fakkeenyaaf zeeroo irraa gara 2 meter per second itti dabalee jedhu. Hin dabala waan ta'eef hin dabalee jedhu. Acceleration jechuun uumaa jechuudha. Change of velocity over time and acceleration jechuun change of velocity over time. Change of velocity jechuun maal jechuudha? Jijjiirama velocity jechuudha. Velocity as keessatti amma time intervalii tokkumatti fudhannu fakkeenyaaf time intervalii tokkumatti fudhannu 0 meter per second sa'aatii kana velocity qaama kanaa 0 meter per second 0 dha. Maaliif qaamni kun sochii irra jiru waan ta'eef. Gaafa inni dhufnee dhiibbaa irra takkeetti geggeessinee jennu immoo velocitiin kanaan jijjiirame. Fakkeenyaaf ideally sa'aatiin ittiin foorsii kana irratti appilaayi goone sekendii tokko jenna. Taayimiin sekendii tokko jennu taayimiin 1 sekendii jenna. Sila immoo velocitiin isaa jalqaba utuu hin socho'in gaafa ture immoo velocitiin isaa V initial velocity isaa jalqabaa 0 meter per secondii ture. 0 meter per secondii ture. Gaafa dhufnee foorsiin alaa dhufee karaa harka kootii irratti dalageeffamu immoo 2 meetiri per sekendii ta'e. Maaltu 2 meetiri per sekendii ta'e? Faayinaal velocity sochii isaa dhumaa 0 irraa gara 2 meetiri per sekendii ta'e. V faayinaal is equal to 2 meetiri per sekendii. Qaamni akkas jechuun elementiin asirraa arganne kun maal nu ibsa? Akka qaamni sun accelereet godhe nu ibsa jechuudha. Gaafa qaamni suni accelereet godhe nu ibsa. Meeqa acceleration isaa yoo jenne change of velocity over time. Change of velocity V final minus V initial over time. V final kenna meeqa? 2 meter per second minus V initial 0 meter per second over time immoo 1 second. Kun meeqa ta'e jechuudha? 2 meter per second minus 0 meter per second is 2 meter per second. Over 1 second. 2 meter per second is 1 second. 2 meter per second is 2 meter per second is lama root of coming lama meter per second over second. Because 2 meter per second 1 over times 1 over second. 2 meter per second square. Akkas jechuun maal jechuudha? Gaafa inni qaama sana irratti foorsii dalageessinee jedhu qaamni sun karaa biraa maal jechuudha? Accelereet godheen. Accelereeshiniitu niwuuteen sekendii lama maal irratti xiyyeeffate jechuudha? Accelereeshinii irratti xiyyeeffatee jechuudha. Velocitii isaa 0 irraa gara 2 meetiri per sekendii. Velocitii isaa 0 irraa dabale. Akkas jechuun maal jechuudha? Velocitii jijjiirame jechuun immoo accelereeshiniitu uumame jechuudha. Velocitii jijjiirame jechuun accelereeshiniitu uumame. The acceleration of a body is directly proportional. The acceleration of a body is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. Ammuma forcein dabalati acceleration isa dabalaa jira. Acceleration fi forcein directly proportional kallattii qabu. Yoo acceleration guddate, yoo forcein guddate acceleration guddata. Yoo forcein xiqqate acceleration xiqqata. Maasii sana wajjin immoo hariiroo alkallattii qabu. Akkas jechuun humnumaan sila waan xiqqaa irratti dalageesse waan xiqqaa sana iddoo jibuti yoo naqe waan guddaa irratti dalageesse humnuma utuu hin dabalin humnuma sila yoo xiqqaa irratti dalageesse yoo guddaa irratti dalageesse wanti suni accelereetiin godhu. Maasii yoo guddate accelereeshiniin hin xiqqata. Yeroo foorsiin keenya konistaantii ta'ee jiru jechuudha. Akkas jechuun foorsii Forsi fakkeenyaaf forsii 10 niwuteeniin wanta kana irratti dalageessee accelereet godhe. Ammas forsii 10 niwuteenii kananii dhaqee makiinaatti makiinaa guddaa jechuudha makiinaatti makiinaan suni accelereetiin godhu. Maaliif
Ammuma qaamni sun guddataa deemu acceleration immoo xiqqataa deema. Yeroo forsiin konistaantii ta'e forsiin yeroo konistaantii ta'u hammuma qaamni sun guddataa deemu acceleration gadi immoo xiqqata. Kanaafiyyuu acceleration maasii wajjin hariiroo al-kallattii qabaa jechuudha. Asirratti egaa Niwuuteniin foormulaan inni diraayiv godhe force is equal to mass times acceleration. Qaama tokko as jiraa jenne sila. Niwuuteen first law biratti qaamni kun amma humni alaa dhufee irratti dalageeffamutti amma qaamni alaa dhufee humna irratti dalageessutti akkuma jedhutti itti fufaan wantoota inni wajjin diilii gochaa tures humna qaama tokko fi acceleration irratti diilii godhe. Akkas jechuun gaafa kana dhimmu foorsii irratti dalageessinu maasii kana irratti. Foorsiin kun qaamni kun kallattii ittiin foorsii irratti dalageessinu acceleration godhe. Asiin dhiibee kallattii acceleration isaanis asuma jechuudha. Maal diraayiv godhe forsiinii jedhama. Force is equal to mass times acceleration waan jedhuti diraayiv godhatee jechuudha. Formulaan kun formulaa Newton second law of motion irraa dhufee jechuudha. Where F is equal to net force Newton and M is equal to mass in kilogram acceleration meter per second square. Akkasi formulaan kun Newton second law irraa diraayiv ta'ee jechuudha. From this law kanarraa if force increases acceleration increases. If mass increases acceleration decreases. Akkuma yemmuu if mass increases acceleration decreases for the same force. Yoo fakkeenyaaf ta'een Newtonii jenne for the same force jechuun forsichi dhaabbataadha. Forsiitu hin jijjiiramin jechuudha. Ta'een Newtonii qaama kana irratti dalageesse. Qaama kana irratti geggeesse. Qaamni kun accelerate godhe. Ta'een Newtonii makanaan immoo qaama guddaa yookaan makiinaa ittiin dhiibeshe. Forsi ta'een Newtonii gaafa makiinaa ittiin dhiibu baay'ee xiqqoodha ta'een Newtonii makiinaa biratti. Makinichi hin jijjiiramu. Makinichi hin socho'u jechuudha. Hin socho'u jechuun velocitiin isaa zeeroodha. Velocitiin isaa zeeroo jechuun acceleration hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu yoo maasii isaa dabalee acceleration immoo ittiin xiqqata. Maaliif? For the same mass. For the same force. Akkuma iskiriin irratti argaa jirtanii foormulaama foormulaama Isaac Newton diraayivii godhanii F is equal to MA yookaan force is equal to mass times acceleration jedhuuni foorsii keenya 10 Newtonii fudhannee maasii keenya immoo 5 kiloogiraamii fuunee acceleration isaa yeroo calculate goonu accelerationii 2 meetr per second square ture jechuudha. Amma immoo yeroo foorsii keenya deseemii goone yookaan foorsii keenya dhaabbataa goone gaafa nuyi foorsii keenya dhaabbataa gaafa jiru foorsii keenya 10 Newtonii fayyadamne maasii keenya immoo 10 kiloogiraamii yoo goone akkuma argaa jirtanii accelerationin keenya meeqa dhufa 1 meetr per second square dhufaa jechuudha. 1 meetr per second square dhufaa jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Humna dhaabbataa humna nuti dalageessinu konistaantii goone yeroo hariiroo acceleration maasii ilaallu yoo maasiin xiqqate acceleration ni dabala. Yoo immoo acceleration xiqqate maasiin ni dabalaa kan jedhu irraa hubannaa jechuudha. Newton's third law gara seerii Newton sadaffaatti dabarru. Newton's third law states for every action there is an equal and opposite reaction. Gochaaf mormii gochaa. Gochaaf mormii gochaa kan jennu gocha sanaa fi kan gochicha mormuu fi kan hamma gocha sanaa wajjin wal qixa ta'etu jira. Fakkeenyaaf isinii gala. When one body exists fakkeenyaaf yeroon girgiddaa tokko dhiibu girgiddaa sana dhiibuun koo action yookaan gocha koo jedhama. Girgiddaan sun as galagalina dhiibuun isaa immoo girgiddaan sun as galagalina dhiibuun isaa immoo mormii gochaa yookaan reaction jedhama. Gocha kootii fi reactioniin koo hammi humna gocha kootii fi hammi humna mormii gochaa kootii wal qixa. Garuu kallattiin isaanii immoo garagara. Akkas jechuun yoon girgiddaa tokko dhiibe girgiddaan suni humna wal qixa humna ittiin isa dhiibaa jiru hunda dhiiba. Kallattii ani irra dhiibaa jiru faallaa ta'ee jechuudha. Sinii galee
When one body executes a force on another body, the second body simultaneously executes an equal force in the opposite direction on the first body. Sana jedhudha. Yeroo qaamni tokko qaama tokko dhiibu qaamni sunis battaluma qaamni sun qaama sana dhiibaa jiru sanatti qaamni inni dhiibamaa jirus humna isa qaamni sun dhiibaa jiru wajjin wal qixxee kan ta'ee fi kallattii isa dhiibaa jiru sanaan faallaa kan ta'e irratti geggeessaa jechuudha. Important points. Action and reaction forces are equal in magnitude. Kan jechuun yoo an teenii gochaa mormii gochaa humni isaanii wal qixa. Kan jechuun yoo ani humna teeniidhaan girgiddaa kana dhiibaa jira ta'e girgiddichis humna teeniidhaan anaan dhiibaa jira jechuudha. Kallattii faallaatiin reacting opposite direction kallattii faallaatiin walirratti dalageeffamaa jira. Kana jechuun yoonni kun girgiddaan yoon kana dhiibe inni immoo akka sana dhiibaa kallattii faallaa jechuudha. Reactoon different bodies qaama garaagaraa irratti geggeessaa jiru. Akkasii ani girgiddicha irratti geggeessaa jira. Girgiddichi immoo ana irratti geggeessaa jira. Qaama adda addaa irratti geggeessaa jira malee qaama tokko irratti geggeessaa jiru. Wanta important point jedhee keessa isinitti himu fakkeenyaaf amma namoonni baay'ee konkolaataa niwuteeniyaa kallattii garaagaraatiin jiru wal balleessaa jira. Humni kun qaama garaagaraa irratti geggeeffamaa jira waan ta'eef wal balleessuu hin danda'u. Kan wal balleessuu danda'u yoo namni lamaan suni qaama tokko dhiibaa jiru. Fakkeenyaaf inni kun niwuteenii kallattii kanaan dhiibama. Fakkeenyaaf inni kun niwuteenii kallattii kanaan dhiibaa jira. Inni kun immoo niwuteenii kallattii kanaan dhiibaa jira. Lamaan isaanii qaama tokko irratti dhiibbaa geggeessaa jiru. Lamaan isaanii jechuudha. Niwuteenii achii gadi. Niwuteenii ol kaanselii sanarra wal godhaa jechuudha. Kun garuu qaama garaagaraa irratti. Inni kun isa kanarratti geggeessaa jira. Inni kun immoo isa kanarratti geggeessaa jira waan ta'eef wanti wal balleessu jedhu as keessa hin jiru. Qaama garaagaraa irratti geggeessaa jiru jechuudha. Newton's first law, second law fi third law irraa keenya bifa gabaabaatiin kana fakkaata. Yoo waan haaraa baradheera jettee subscribe naa godhi, like godhi, share godhi, hiriyoota keenya qaqqabsiisi. Chaanaliin kun haaraadha. Viidiyoo barumsaatiin karoora qaba. Kun reefuu viidiyoo jalqabaadha. Viidiyoo kana yaada qabdan koomentii jala kaa'aa. Maal akka ta'u viidiyoo kam akka barbaaddan sheerii naaf godhaa. Galatooma.